Opokasa nena semoga Bismillah Sheikh Al-Shari Bismillah semoga Ibu Mudo Tidak Alhamdulillah dan salam Rabbi Muhammad Biya miki Rabbi Muhammad Kesuma tenya lega teta ke orang yang macam orang Rabbi Muhammad Biya tenya biya naga Rabbi Muhammad Biya Rabbi naga Muhammad orang Rabbi Muhammad itu semua Rabbi Muhammad ada Rabbi Muhammad ada Rabbi Muhammad kate adawi odo garte namni gate odo fira janu rabbin garte nunjala nuntiqase nutu fir rangar rabbi tunura ge rabbi nura ge nura habukes badana rabbi garte rabbi oromo garat tolche kullese ume tunura ge nutar kumada utti jirra gana rabbi nugarti se odo galgala nurang gaini rabbi nura habukes بيدين قرتي مدى رب محافظ خدوه نهارا ورا قرتي رب الرجل ربوخ رب محافظ قرتي ورا ركت نور رب محافظ نغار بتنواتو جرو قرتي تنر رب قرتي قرب لسما رب مهاجر جيرو أباتو كنهاغد وجل نهاغو warra garte amanti dam garte wali nuda udate rabbi nura hadaw kabeni oromia kaisa oromo ti garte adawi garte kabeni kayne balle se rabbi nura haballe tane ja garte wa ittihagut akam Não fazer. Ega alka ebanam kiti epi serapi ya dorong kumrat. Kanafu ani bos gogalan. Kandangro ipakatu zuru bora nasufre do ipakanuga keche. Afira kena pakar dorong kiti bora nasai. Anggap orang mati boran, kenapa boran asbai? Apa sih boleh kena ke ebakana, teriak betul banyak dalam kisah. Ega orang ada kero orang ni jika malam juga ni. Doktor Batulu bisa tuan kembali juga. Mana-mana tim tak kawan dia itu. Kenapa orang baru ini saya? Wangi aku berarti akan jadi itu. Aku mau turun jadi berarti mami kasu. Aga nagan mana kejisu. Berarti nagan oce nagan mau. Dua goran mau. Dekan mau kali. Ya ada sebagainya karena ya gari wan agara binwa tagis. Awi sebagainya karena umat Kenya nagaan kagaru. Prabi sopan nan suno adaga akan menjadi rapat. Motuma biati sanes. Motuma hera fikiran yahudi sabur. Umat semua serafera motuma bulu sabur. Umat Oromo kalbi ka jeche irrege biya fata assalamu alaikum wa barakatuh adro duse baga asge seni baga abo bakara fi marana le tutti rabbi kargam sise khagaga mo khais baga rabbi gaga masani ranu olche khagarte gana gaga ame jirulle rabbi rahmat hawa dubi jannat rabbi akana nisu خمدا اللي ربنا وخيسو نخاس جرو خلنا لك قلبي تك ربنا وابون
nama qalbii takkaati waamura taati qalbii takka rabbi nu haa godhu jaarmaalee oromoo ka gaaddisa tokko dhaabbate sanillee gaaddisa dhugaa san rabbi haa godhu gaaddisa sobaatii miti akka amma dura wal taane jedhamu sobaa turanii miti warra wal tahee oromoof sabaaf yaadu rabbi isaan haa godhu warra sabaa yaadee biyyaa yaadee oromiyaa yaadee oromoo yaadu rabbi haa godhu wanni jechuun barbaada asirratti du'aa'ii qofaa miti wanni nu barbaachisu ummanni ka ummataatitti qabsoo ummataati jenne zamana wadaa amma tanamee keessas dabala kana qabsoo ummataa taatee jirti qabsoo jijjiirama dubbachaa turre san jijjiiramni hara malee fuula laalee jira hara inni fuula laale sun shufeerri ummanni dammaqanii deebi'anii shufeerummaa isaanii irra deebi'anii makiinaa san bakka isiitti deemtu gayuuni dirqama nurra jiru waan yoo deeman dubbii namtu waan hin beekne yoo deemtu dubbii namtu waan deemnu ummata bakka ittiin deemu beeku rabbi nu haa godhu qalbiin teenya immoo takka haa ta'a waliin teenyee oguu waa dhufan hoo jennee bahuu miti warra ogguma hallee qalbii isaanii takka taatee waliin deemu rabbi nu haa godhu hoogganallee hooggana dhugaa hooggana haqaa yoo duraan qalbii isaanii hara biraa jiraatellee rabbiin qalbii isaanii oromoo keessatti haa deebisu rabbi oromoo keessatti haa deebisu خاصة فكاتي وسبوا ديم اللي رب الرهاقب بيا سبحان ربك أيه ما قلت توما turaan dursinee gara sagantaa keenya bal'inaan otoo hin seenin namootan guyyootan darban keessa mirga ofii quurramaaf quuqama qaban karaa nagaatiin dhageessachuuf gabbahanii garuu immoo lubbuun isaanii akka hin taane darbeteef yaadannaa akka goonuuf sakandii 30 dhaabbattanii akka yaadannaa goonuuf. Ayyee galatooma. Kanatti aansee duraan dursee maqaan kiyya Awaash Nagawanaan jedhanii waamicha keenya dhugaatti waamicha yeroo gabaabaatti nullee biyyarraa yeroo gabaabaa short notice ture nutti dhaabanii probably gara torban tokkooti dhuunfamaan gara feesbuuktiinis daddabarsaa turre asaanaa kana koominiitiinis nu gargaare so waamicha yeroo gabaabaa keessatti isinii taasisame birmattanii warra asitti argamuu keessaniif galatooma jenna. Kanatti aanee kaayyoonni walgahii har'aa yookiin marii har'aa akkuma tarii marti keessanuu tilmaamuu dandeessan Dr. Mararaa fi Obbo Baqqalaa Garbaa paartii isaanii ni yeroo amma kana biyyattii san keessa jiru keessattuu haala siyaasa Oromoo yeroo ammaa maal fakkaataa maal gochuu qabnaa maaltu nu baasaa garamitti deemaa jira maal ta'aa jira kan jedhu kana kaasanii irratti eega mari'atanii tarii gaafii nu qabnuufis deebii nu kennuu malu. Inni itti aanu immoo toopikii guddaa lammaffaan hoggana siyaasa Oromoodhaa dura taa'ota siyaasa Oromoodhaa yoo hundaa'ee miidiyaa irratti dhaga'aa turre sunis maalirra akka jiru bal'inaan maal akka ta'e qaamaan asitti argamanii warra keessa qooda fudhatan waan ta'aniif san nu ibsanii san irratti illee marii taasifnaa. Dabree iddoodhaan akka beektan I think isaanis ni dubbatu filannoon as deemaa jira. Maal akka isaan barbaachisu maal gargaaruu akka dandeenyu iddoodha waan gochuuf dandeenyu fundraisingis ni jiraata jechuudha. I think walumaa galatti Idris wanti dabalu yoo jiraatan alatti gara marii deemnaa jechuudha. Ofii waan fuulduratti deemus daawwachuudhaan daqiiqaa lama gaafii mana keessaa fudhata akkasumatti mari'achaa deemnaa jechuudha. So open discussion mariimaaf dhufan isaanis ala sanaan waliin mari'an. Amma fuulli waan gara sanatti isin dabarsina. Eshi baga nagaa wal arginen jedha.
wal argine waanuma pointoota tokko kaaseen afurtaan tokko kaaseen inni immoo waan tokko gubbaatti waan bal'inee ilaaluun irra jiru gubbaatti nuu dabala. Egaa akkuma isin beektanii qabsoon Oromoo gara modern Oromoo nationalism inni jennu gara waggaa 50 innaa deemu waan lamadha rakkoo guddaan deddeebi'ee bal'atee ka'aa ture. Waan lamadha nukee hammayyuu akka ta'utti kan nu keessaa hin baane waan lamadha. Lamaan sun tokkollee gara fuulduraatti deemaa jirra. Inni tokko ammayyuu waan lamadha jechuudha. Tokko karaa kam deemnaa Oromoon biyya Itoophiyaa jedhan sana hin hammatamoo diigeetu biyya haaraa uummatamoo isuma Itoophiyaa jedhan sana haaromseetu akka mirga saba keenyaa, interestii saba keenyaa, fedhii saba keenyaa, abjuu saba keenyaa, hawwii saba keenyaa gargaaruu danda'utti ijaaramuu gara ijaaruutti deemoo gara haaromsuutti deemoo maal godha isa jedhu sana egaa hamma hatinnaa tu'aa guddatu hundi keenya akka Oromoon biyya sana keessatti bal'atee dagaagee dachii bal'aa qabatee saba bal'aa ta'ee biyya sana jijjiiruu iddoo danda'u yaaga'ee fi amma hundi keenya gara wanti tokkotti dhufneerra gara biyya sana jijjiirraa haaromsinaa biyya saba Oromoo walqixxummaa saba Oromoo haa ta'u biyya sana keessatti Oromoon abbaa dachiisaa, abbaa qeessaa, abbaa biyya isaa akka ta'utti haaromsinee ijaaruu dandeenya lafa keenya gubbaatti gara sana gubbaatti hundi keenya dachaaneerraa inni egaa karaa tokkodha jechuu qotisaa deemaa jirra jenna. Hireen ofii murteessuun saba keenyaas garuma sanatti deemaa jira. Jaakasnaa isa waan guddaa tokko gara tokkotti deemuun keenya karaa tokko deemuun keenya gara tokkotti luucca'uun keenya qabsoo kanaa fi amma iddoo kana ga'uudhaa fi qeerroof qarreen Booranaa hamma Dambidollootti Hararii hamma Kamiseetti hamma eessatti waan tokko yaada tokko gara tokko itti luucca'ee deemuu danda'u kana gubbaa karaa sana ga'uusaa karaa irra deemnu kana filachuu gubbaa amma fooyyofneerraa walitti dhiyaanneerraa yaada tokko jaarrannee gara fuulduraatti humna tokko jaarrannee deemuudhaa fi gara sanatti deemaa jirruuf inni hiikoo xinnoo anaaf fooyyee qabuun jedha waggaa 50 kana keessa deemsa irra deemaa turre. Inni tokko kophaatti baanaa, inni tokko biyya kana haaromsinaa, inni tokko biyya kana diignaa, inni tokko biyya kana ijaarraa, inni tokko kanuma gubbaa waggaa 50 turreerraa inni gara tokkotti nu qabateeraa jechuukooti. Inni lammaffaa kan ammayyuu akka ta'utti qabne akka barbaannutti ijaaruu kana inni fooyya'eeraa garuu akka barbaannetti qaa hunda cufnee deemaa hin jirru inni ammas rakkoon nu bira jira garuu inni soo ta'e xiqqoo waan fooyya'aa qabaa garuu qaan guddaan karaa sana jira jechuudha. Dhaabbileen Oromoo hawwii saboo fi abjuu saboo fi interestii saboo fi maal jedhanii fudhatanii manaa ba'anii kuni waanuma xixinnaadhaanis waanuma personaalitii waa tokkoonis ta'e waa tokko waliiruun sun akka ta'utti dhaabbatee gara barbaannetti deemuu gubbaatti xiqqoo rakkoo qabnaa. Akkuma isin beektan egaa naannoo gufti ba'u sanaa bara 66 74 sanaa dhaabbileen Oromoo wajjin dhaabbachuudhaan waan taane beeknaa. Naasa deebi'ee lammaffaa galaanni garagalee waan tokko ta'e fooyyee qabaate naasa 83 yookiin akka faranjiitti 91 sanas ergaa jijjiiramni kun dhufees akka ta'utti hiikamuu ni qabne inni rakkoo sun bira jira garuu fooyya'aa deemuu isaatii kana lamaan egaa dubbiin Oromoo waggaa 40 amma 50tti baannee deemnee itti walirreetti wal ijaarreetti wal diignee kanaan as geenye inni tokkoffaa akkuma isin jedhe fooyya'eeraa baay'ee fooyya'eeraa inni lammaffaa immoo akkuma isin jedhu kana rakkicha ammayyuu nu bira jira isarra jirraa jechuukooti.
Kana keessa gaa maaltu dhufe yoo jettan egaa isaa jijjiirama jedhamu kanatti dhufe. Jijjiiramni kun yeroo tokko tokko namni irraanfateetu sakaleessa hojjechaa tures irraanfateetu numatu jijjiirama kana fedhe warri jedhan baay'eedha. Garuu jijjiiramni kun dhiiga ijoollee Oromoo, dhiiga qeerroo qarree Oromootiin dhufe jechuudha. Warra galma miliikees, warra galma milikitti gales, warra kunoo warra mana hidhaatii yaanes, warra biyya alaatii gales, humni guddaan shinkaan eessatti sitti taate mootummaa sana kan jijjiire dhiiga ijoollee keenyaati. Yeroo tokko tokko warrummaa dhiiga kana warra mana hidhaatii ba'ees hin irraanfatu. Irraanfatee tokko nutis maal gochaa turre, nutis gondoritti eessatti dhagaa darbachaa turre nuun jedhu. Inni lafa kaa'amuutu irra jira. Dhiiga kanaan as geenyee warri maqaa Oromootiin galmame galanis dhiiga kanaan achi galanii egaa yeroo tokko tokko isaanis nutus bilisa sin baase nuun jedhu. Nutis immoo galma milikitti nutus sin galcha jennaani. Kanas ta'u sana isa gubbaa keenya irraa gaa rakkoon guddaa amma jiru ilaalaa jirtanii booda gaabbiif deebittis hin deebi'a. Rakkoon guddaan dhiiga sana irraanfatamee deemuu yaaluudha. Humna sana fidee bira darbanii deemuu yaaluudha. Humna sana asiin ga'ee irraanfatanii yaada biraa karaa biraa deemnaa humna sana fudhatanii deemuu dadhabuudhaan gaaffii uumame tammaa achiinis asiinis rakkoo nutti fidaa jira jechuudha. Tokko rakkoon isaa diinamni asiin geenyeedha san. Yeroo baay'ee hattuun Harar gara Wallaggaatti ergama, hattuun Wallaggaa Shawaa dhufa, hattuun Shawaa Arsii Baalee dhaqa, hattuun Arsii Baalee gara biraatti ergama. Tam akkasii feetu baay'ata. Irra jireessa jechuudha. Jijjiiramichi saba bira ga'e. Sabni waggaa tokkoof akka jijjiiramicha eegaa jira hin argan. Garuma fuulduraachuu argachuudhaaf immoo ijaa abdiin guddaan jirreef egaa yeroo tokko tokko wanti xinnaanis wanti tokko tokkos garantaanetti deema rakkoon tokko sana. Lammaffaa rakkoon tokko jijjiirama jedhamu kan egaa nutu hoogganaa. Olaantummaan nuti hoggana jedhee Adaawiitutti deemaa jira, of haramseen itti deemaa jira. Isa gubbaatti illee nuti akka National Unity Government proposii goonee ture namni dandeettii qabu, namni beekumsa qabu, namni muuxannoo qabu, Dr. Abiy achi gubbaa Xaqilaa Ministeerii ta'uu hin danda'a. Garuu hojii sana hirmatee warra biyya instituushinii biyya sana sochoosan sana keessatti akka ta'utti qooda fudhatee isa wayya jennee turre egaa ofii fallagan ceesanii itti deema innis iddoo tokko jira. Tigreen galtee balbala warri Tigree galanii balbala isaanii cufataniiru. Nun tuqiina namni waaraantiin Finfinneetti itti ba'e namni akka achi qabu hin jiru. Mootummaa dhumatu gara shiftaatti of geeddaree jechuudha. Mootummaa Finfinneetiin hin bulu dhuma gubbaatti garatti deemu waan naa beeku. Warra Amaaraas akkuma argitanii gara wal fixuutti deeman. Inni kaan Finfinneedha waatu Dr. Abiy fa'aa tokko tokko fudhachuun nurra jiradha. Inni kaan immoo yeroo Amaarritti dhufee olaantummaa isaatiin deebi'ee iddoo dur ture sanatti olaantummaa dur ture sana deebi'ee gonfata jedhanii warra abjuudhaan deeman jiru. Sana jidduutti lola ka'eedha wal fixuun sun kan dhufe. Isa bira darbee immoo ga'oo beektanii agaa'u karaa tokko qimaanti karaa tokko warri dur nuti Amaara jennee beekaa turre waliiruun sunis hin dhufe. Ijaa kanaachis rakkootu dhufe. Dhuma gubbaatti immoo rakkoon guddaan amma eessatti dhufe Oppidoo keessatti. Isa maaltu fidee warrumti jijjiirama jedhee jijjiirama kanaa liidarshiippii kennina maal godha jedhanii dubbii ida'amuu kan darbinee argannutti lammaatii minni jedhamu iddoo lama jira fakkaata. Lammaatii minni jedhamu Dr. Abiy TV isaa wajjiniin obbo Lammaan immoo akka ta'uttis gadi ba'uu baatu immoo tiimii ofii qabate maddammariin naashinaalizimii Oromoo balleessaa Oromoon walitti ida'amnee nuti eenyu wajjin ida'amnaa kana gubbaa jiru jechuudha. Egaa warri nu godhan sunis rakkoon guddaan tokko ta'anii
gara fuulduraatti deemsisaa hin jiran jijjiirama kana tokko ta'anii. Leadershipii kennina jedhu garuu leadershipii sana iddoo kennan hin jiran arfanuu jechuudha. Warri kibbaa diigamaniiru. Amaarri wal lolteetteesseetti, wal hirteetteesseetti. Warri isaan sun immoo qe'ee isaanii jabeeffatanii waan fe'e waan nutti dhufe jedhanii eeggachaa jiru fakkaatu. Oppiidoon immoo deebi'ee akkuma isiniin jedhe tiim lammaan jijjiirama sana fudhadhee deebaa jedhe suni amma tiim lammaa duwwaan taane tiimiin baay'ee achi keessatti uumamuu jalqabeera ootinnaate rakkoo akkasiin uumameera. Egaa jijjiirama sana eenyu gara fuulduraatti deemsisa jedhu kana amma rakkoo keessa gala. Ministeerota kaabinee maal jedha waliin galle maal waliin hin taane yeroo baay'ee wal sobaa wal faana deemu inni rakkoo guddaa fidaa jira. Rakkoon guddaan tokko kanadha. Sadaffaan immoo qeerroo biyya sanaa akkuma dargaggoo biyya sanaa hojii hin qabne. Jijjiirama kana immoo olaantummaa warri fidanii godaanuma keessa deemu. Buddeen argachaa hin jiranii, hojii argachaa hin jiranii, maal argachaa hin jiranii. Mootummaan immoo bira darbee deemuu barbaada, irraanfatee deemuu barbaada. Innaa warri sun immoo irra xiqqaa miti. Dhiiga isaaniitiin, imimmaan isaaniitiin hidhamanii, dararamanii, ijji isaanii badee, lukti irraa citee maal godhee jijjiirama sana warri fidan kuni mootummaan bira darbee deemuu jira. Gargaarsuma fooyyee qabuyyuun argatanii, maaliin argatanii rakkoo guddaa keessa jiru. Ijaa kanaa qeerroo biyya sanaa hojii dhabee abdii dhabe hunda caala abdii gara fuulduraatti boru kanan argadhaa fitaan kanan argadhaa jireenyi koo karaa akkana ilaalamu miti. Arfafaanni guddaan rakkoon biyya sanaa hundi isaa yeroo mazaafa koo ilaaltanii jirtutti የሚጋጩ ilmoች abjuu wal dhiitu isaa keessa jira. Warra maaraan si deemnee olaantummaa keenya maal goona jedhanii abjuu sana keessa farda isaanii yaabbatanii amma da'an warri beekaa amaaraa jedhamu gulufaa jiru. Warri Tigraayitti deemee waa tokko tokkos jedhes iddoo duraa dhabuu sanaa fi aarii guddaadhaan isaanis waan ofii gar tokkotti itti ta'aa jiru. Oromoonis egaa warri naannoo sabanis naannoo baadiyyaadhis nama ta'aniiti Oromoon galma milgaa'eera, Oromoon bilisa ba'eera, Oromoon liidii gochaa jirra, biyya kana geggeessaa jirra, hoogganaa jirra, nuti biyya kana ceesaa jira, ijaa kana wajjin dhaabbadhaa jedhanii immoo naa dabarsanii arginaa jechuudha. Egaa hunduu warri immoo amaaraa immoo attamitti duraashkanii Tigree turre isaan keessatti zalachaa jira. Warra kaan immoo warra ala jiru immoo political polarization jedhama kun. Sinis akka akkuma Facebookii buukisaa ta'u maal gubbaatti argitanitti inni kaan zeemaa poolitikaa moo maal jedhaa Itoophiyaa iddoo duriitti deebifnee iddoo Nugus Minilikii Falasillaasee dhiisanii du'anitti deebifnaa warra jedhanii waaqarra utaalaa jiru. Ijoolleen karaa keenyaa karaa tokko socho'an immoo gara duubaatti deebi'uun reeffa keenya gubbaatti jedhanii hawwannaa isaan dhagaas darbatanii karaas cufanii maal ta'anii argaa jirtu. Egaa innis nuti muummicha ministeeraa yaada kenninee turre isa national consensus jedhan sana beeraawi magbaabaat jedhan sana waliigaltee biyyaa barbaachisa gara fuulduraatti deemuudhaaf. Biyya kun garamitti deemti, attamitti deemti, federalizimii attamii yoo ijaarree, dimookiraasii attamii yoo ijaarree, attamitti jechuu yaadaa turre nuun taane ijaa kana siyaasni suni akkasitti wallaaqaa jira jechuudha. Siyaasni gara fuulduraatti karaa kana deemaa warra jedhu hin jiru. Inni kaan karaa madda marii deemaa, inni kaan karaa duriitti mootummaa durii deebifnee karaa sanaa maal jedhu kaffitaamo maal Itoophiyaa warra kaffitawaatiin mallasaan jedhu warri tokko immoo nuti kaffitaa sana hin beeknu jedhu nutis keessa si turre hin beeknus jedhu garuu mirgi hunduu eegamee Itoophiyaan hunda walqixxee jiraachisuu dandeessu ilaaluu dandeessu
ijaaramuutu irra jira warri jennu immoo jirra. Kana gidduu garamitti deemnaa kana gubbaatti akka ta'utti lafa wanti kaa'ame akka biyyaattis jechuu kooti rakkoo sun jira. Kana keessa jirraa jechuu kooti warri biyya bulchanis tokkummaa qabaatanii keessatti deemuu rakkoon jira. Warra bulchanii fi warra mormituu jidduus. Inni sadaffaa guddaan Baqqaleen bal'isee haa dubbatu isa walii galtee dhaabbii Oromoo sanaa gara ji'a ja'a olii ji'a shanii ji'a ja'a yaalamaa turre iddoo tokko geenyennaa jenne rakkoo tokkotu mudata iddoo tokko gennaa geenyenne rakkoo tokkotu dhufee mudata irra jireessa immoo warri paartileen Oromoo ta'anis yeroo tokko rakkoo keenyas qabnaa keessatti especially warri shanii fi warri kaan rakkoo jiru sunis xiqqoo hin harkisaa yeroo baay'ee warri mootummaa garuunaa walii galtee gubbaa geenye hin mallatteessinaa jenne nu jalaa badu torban lama torban sadii immoo fudhatanii innaa rakkatan immoo nutti deebi'u akkasitti harkifamaa ture malee erga calqabame gara ji'a ja'a maal hin ta'a qabanii dhiisuu kana diteelii isaa Baqqaleen keessa haa kaa'u garuu dubbii qabxii 14-15 fi safuu Oromoo yookiin kakuu Oromoo sabboonaa Oromoo dubbii afaanii dubbii Finfinnee dubbii federalizimii dubbii tokkotti walii galleerraa inni itti taa'u inni egaa isa hooggansa gaaddisa Oromoo jedhu kana karaa sana dhalatee jechuu kooti gara ji'a shanii ja'a asifacha harkisuu wal harkisuu maal gochuudhaani sana gubbaa geenye egaa akka warra Amaaraa jedhamaa inni yemmaa itti amaamanu ጓደኛሞች በየወንዙማ ማላሉ ሰነሰን akkas nu jalaa ta'amoo sana fuuldura deemuu dandeenyamoo sagaa wajjin ilaalaa deemnaa amma gaannumti deeggadda ta'es warri fasiliteetirsii ta'anii waan walitti nu fidaa turan keessaa tokko Jawaar Fayyidaa isaan karaa sana immoo rakkoo dhufee rakkoo maal ta'e isa Baqqaleen bal'isee irratti dubbachuu danda'a. Innis hamma deeme kana deemuun innis effektii tokko qaba. Maal akka ta'u akkamma eeriyaa sanaa garuu kakannee egaa maal jedhu kakatanii wal ganu jedhu miti ennaa tokko kakanneetu 15 teenyee irratti mari'annee bilcheessinee kakuudhaanis immoo safuu Oromoo jennee code of conduct politikaa paartiin Oromoo attamitti dubbatu maal godhu attamitti waltuu wal danda'u attamitti wal bukkee danda'u attamitti walii galtee gubbaatti hojjetu attamitti nagaa fiduu danda'u isa kana gubbaatti walii gallee gooneerraa isa gaa innis itti dabalaa gara sana inni maal akka nu godhu hin beekamu. Duba gubbaatti egaa dubbii madda marii kana carefully watchii gochuun nurra jira jechuu kooti. Isa gubbaattis Baqqaleen dabaluu danda'a carefully. Maaliif kuni warri madda marii olaantummaadhaan kaasaa jiru nuti federalizimiin tuqnu nuti kanan goonu nuti sanan goonu waan jedhan qabu. Warri kaan immoo the first step federalizimii kana diiguudhaa fi steppii duraati warri jedhan biraanchii goona amma oppiidoon Oromiyaa biraanchii ofiisii ta'a. Inni kililii warri Hiwaati kililii Tigraayii fi biraanchii ta'u warra Amaaraas akkasumatti biraanchii ta'u warri dabalamus warri Gambeellaa warri Beenishaangulis akkasitti deemnaa waan jedhan qabu. Ida'amuun kun eessa geessaa maal geessaa isa yeroo kana rakkoo qaba. Oppiidoonis Adaawiinis tokko ta'es 11 ta'es inni mirga isaaniiti. Tokko isaa ta'anii 11 isaa ta'an. Garuu federaalizimii kana duubatti deebifnaa mirga sabni keenya argame kana akka warri zeegaa politikaa maal politikaa jedhanii dhiifnee deemnaa. Karaa kana tokkummaa Itoophiyaa ijaarraadhaanii gaabbiin sabni keenya waggaa 50 wareegama guddaa itti kaffale isa baruma waggaa 5 kanayyuu gara 6,000 7,000
dhiigni Oromootti hin ganname suni goodaatti gatanii deemuun isaaniifis hin tolu, nuufis hin tolu. Kana gubbaatti cal jennee kan wal bira dabarru miti jechuu kooti. 4 ta'anii nu rakkisuu irra 11 ta'anii nu rakkisuu irra tokkoyyuu ta'anii kana tokko gadhee miti. Garuu kana qabatanii mirga saba keenyaa itti deemoo ta'e inni biyya sanas hin balleessa kana caala biyyuma sanayyuu diigee deemuu hin danda'a. Isa gubbaatti of eeggannoodhaan wochii goonaa jechuu kooti of eeggannoodhaan. Gaabbii wantis gaafadhe amma maqaa Oromootiin mallatteessitanii innaa jijjiiramaa itti deemna gara fuulduraatti jettanii maqaa maaliitiin qabsoo Oromoo immoo gara fuulduraatti deebisuu dandeessuu isa jedhu sana waan bilchaate waan qaban natti fakkaatu inni tokko dubbata garuu jijjiiramuma sana duukaa buunaa malee